Ashamarka hune kan jirtanii fayaa keessanii jirtu sinin jecha fayyuma baga jiraatanii har'a buna danfisee kan hiriyaa kiyyatu mana koo bulee anti nagaa dhimme kunooti nyaacha jirrallee firfirii hojjennee buna gaffaa jira. Ijoollee Oromoo akkam jirtu nagaa keessanii nuti jirra galata Waaqayyoo isin nagaa jirtu lafa jirtanitti nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu kun mana hiriyaa kiyyaan bulee ciree nyaachaa jirra hundumti keessanuu affeeramtanii jirtu koota nyaannaa isin jenna. Maanyi mul'atu leedha firfirti kaamera firfirii beektu jira firfirii nyaachaa jirra buna isin firfirii nyaacharraa buna isinitti argisiisna kanaafuu affeeramtanii tan hundi keessanuu baay'ee viidiyoo kana yeroo nyaachaa hojjenne keessa maaltu ta'e isinitti fakkaate namni ta'e wayii keessan jechuudha. Biyyatti midhaan waayyuu nyaattu walitti dhuftanii to'ii jedhanii nama miicoo baay'ee walitti dhiyaanna kan akkasumaan jette illee jechuudha. Biyyatti namni walittuu seenee jireenya wuddii irraa kan ka'e walittuu seenee wajjin nyaatayi wajjin hin dhugayi jedhanii kanaaf jechuudha. Nuyi huma jireenya waggaa gabaa deemu bichaa yaadanna wuddii ta'uusaa. Namni hindi gisa illee ijoollee wajjumaan nyaanna kan xiqqaas guddaas wajjin nyaachuunis aadaa keenya waan qabnu walumaan nyaachaa jirra. Rabbi faagala ta'aa ammaa homtuu nutti hin irraan. Kanaafuyyuu homaa tokko wanni tokko hin jiru hin nyaannaa hin dhugna. Jireenyi guddinatiidhaan kan beenu nuti gaafuma gabaa deemu. Shunkurtii dhageessaniirtu ijoollee. Shunkurtii billi saddeettama. Garuu firfiriitti naqeetuma nyaanna kuno. Kottaa nyaaddaa hundi keessanuu affeeramtaniirtu. Isiniin jechuun jaaladha. Min yaada biraa qabda. Qaala'insa jireenyaa sodaatanii ijoollee wajjin nyaachuun hafee wal dheessanii walitti seenanii warra jettanii yaaddanii aadaan keenya bakkuma dur jira. Achiin deemu. Mitiire xiqqaas wajjumaan nyaannaa tokkicha kan qabu cabseetuma qixxeetti wajjumaan nyaataa kana sodaadhaaf waan biyyaan baattaftaniif hin qabdani. Haa galanii haa dhufanii. Kottaa gala. Wajjumaa firfirii nyaanna. Waan maqaan wajjin nyaanna kottaa. Gaafa tokko namni yaadatuyyuu hin diggifama diggisiin hin diggifama hin bitama. Dhugaa firfirii waggaa hojjetamu kiiloon 60 ta'e jennee innis shunkurtii akkuma duriitti itti naqeetuma nyaanna. Yaa hundi falleedha wanti hunduu bakka. Aguma isaatu wal qabate wanti hafu jira yommuu qaala'insi jireenyaa jiraatullee warri hojjetu warri harka isaanii diriirfatanii hojjetanii nyaataniituma bulu. Kan hin qabneef isinuma kennanii abjuu sodaa firrii bandaman jedhanii kana sodaa fillee biyyaan baatti nafinaadha warri waa gurguruffattan gala. Kottaa sinsima nama rakkoon hin jiru. Firfiriillee ta'u hojjenne yaa wanda lama hin jiru. Foonillee taanaan namni muree nyaata gabaa guddaa deemte. Deemnu numo aran deemnu. Deemnu biyya gaheera. Gaa'ee keenyuma kan asumatti firfiruma keenya nyaannee jira. Garuu nan deemu. Gadi lakkisu yaada itti bare. Odoowwan feetee gadi lakkisu asumatti kan qabeetu waan isin kottaa warri bubbultan warri biyyoota. Callisa asumatti hojima mataa keenyaa uumannee hoolotillee horsiisnu lukkullee horsiisnu akkuma namni kamuyyuu hiriyoonni keenya biyya keessa jiraatanitti ni jiraata. Bakka. Inuma jiraata yaani xiqqoodhaan lama dargee ni jira biyya keessas jira dargee amma immoo nan deema xiqqoo isheen jaala. Gadish lakkisaa. Hojjedhee xiqqoo nanu jedheen fa'a. Agasitti firfiriin kun asuma ta'a shiroon asuma ta'a biyyattiin hojjijjiiramtee coomatti gaafa jijjiiramte immoo cooma sanitti hin baru shiroo sun eessaa dhufa jechuurra haarumaasitti callistee teessee biyyimatee keessa jiraachisii wayi. Yaa amma biyyi keenyaas guddaa ikoonoomii danduutullee ka'aa jirti inshaallah. Inshaallah. Gechaatuma jirra abdiidhumaan jiraanna jijjiiran abdiin nama yeelleessu mitire bakka. Akkasii yaada biraa qabda mo'assanaabban. Yaada biraa maal qabnaati? Silaa eebbifannee jalqabna nyaata keenya jalqabuma jalqabee baruma barraa katiin kakkunoo nyaata nyaachaa jirra bunis nu daffaa jira. Amma xiqqoo nyaannee gaggeessineeti gara yeroo buna dhuguutitti deemnu viidiyoo dabalataatii walitti deebina. Isinitti haa tolu jenna lafa jirtanitti yoo ta'an hundumti keessanuu ciree nyaataniif nama ijoollee. Haati kaatu guddatu sosoo nyaannee godoo madaalii keessan gurguufina. Achitti gaafa hojjettani godoo hambaa keessa waan jirtaniif nyaatullee bartan hojjettanii hojii xumuruu qofa isinitti ilaalame gaafa biyya kana galtanii isin gaafata. Sababni dadhabdanii dhufuu hin qabdanii humna achitti baafu caalaa gaafa as gallis immoo jireenya keenya fooyyeffachuuf halkan guyyaa hojjenna yaaddoon isin dabala
jala miidhamtanii dhufuun qabdanii haa xiqqaatu waan guddatu nyaadadha. Madaamii achi zoor jette lala yaalloona waan jiru kaaftee nyaachuu gaariin hamma argamutti xiqqoma jiru nyaachaa tuma hojjedhaa ofiin gatinaayiin isiniin jedha. Sababnis nan beekaa haga xiqqoo ishii tuttuqee danda'amee tan dhufe jiruu biyyaan baay'ee garuu ittiin deebi'an jira. Inshaallah yoo abdii rabbii ta'e hin beekamu murteessinis garuu akka yaadduuti. Ani garuu gammachuun qaba. Dhugaa hiriyaa ishii wajjin hiriyaa naman qaba. Ani hiriyaan baay'isu baay'ee. Jennu jettee takkan hin deemne na gochaa jirti. Dhugaa bakka jechuun ani hiriyaan baay'isu. Baay'isna qabadhe taanan nama qubna garanyaa lama tokko nagaha. Asitti amma naannoo kanatti hiriyoota lamaan qaba ishii wajjin jechuudha. Hiriyoota gaddas gammachuus wantoota baay'ee wajjin dabarsu. Nama akkanaa immoo biraa dhabuu hin barbaadu. Asumatti hojii wayii uumne inni hojjenna waan miti bara. Bakka. Annan deeman jedha yaada koona jijjiirsifte. Hin beekamu isinillee immoo kadhannaa keessan nu yaadadda. Rabbiin akka karra hojii banuuf isin jechuu jaaladha. Lafa jirtanitti ofee gaadhaa nyaata keessan nyaadhaadhaa. Dubbiif gochaa madaamii hordoftanii baay'ee hin miidhamina hin haarinaadha. Isaan sitti dubbatu yoo achi naannoftee isheen hin narraafate. Keessumaa dubbiif akka biyyattiin nutti ta'e hin haarina. Dhugaa dabar isaan bareessitti dubbatanii achi deemnan hin yaadatan. Isaan hin yaadatan yaani nan argee miira bakka isaan akkasii amala akkasii qaban ijaa ta'e isheen hin yaadatu. Bakka anachuman jira. Bakka kana nuti gizee hundaa rakkoon keenya isin jenna. Sababa isin akkatti gurraacha'ee kan dhufee achitti isin akka fi kanatti akka gurraachuuftanii nuuf hin haarinaadha. Gochaa madaamiin hordofinaadha. Hojii isaanii caalaa immoo of namummaa keessanis eeggadha. Rifeensa keessaan kunuunsaa. Fuula keessaan kunuunsaa kireemii adda addaa meekaappii isheen jechaan jiru yaa firootiiwwan garaagaraa keessaa warri fuula ofii diddibatanii fuula ofii eegan jiru of kunuunsaati koottaa. Biyya keenya beektan waaduun biyya kanaatu yoo ciree nama taasifti achitti jala miidhamtanii akka hin dhufne dhaamsa kootii hamma xiqqoo dharge keessatti miidhamee tan dhufe waan ta'eef nan beekaa warri miidhamtanii jiraatan jirtu warri isinittis tolee hin jirtanii warri immoo xiqqoo jireenya gadi qabamaa jiraatanii gada finni sinaadhaa. Jabaadhaan isiniin jedhaaf kunuunsaadhaan viidiyoo lamaffaa walitti deebina haga isinitti nagaan nuti. Baay'ee isiniin jenna kan nyaachaa jiru isinitti argisiifna firfirii amma nu asmarratti yaada keenya xumurreerra. Galatoomaa nu eebbisaa ishii dafillee hojiin banamee asumatti suma cinaa haa teessuudhaa fi isiniin jechuu jaaladha. Baay'ee firfirii hojjedhaa ijoollee warra ishee xarraatanii jiru kun biddeenni jiraa mira. Ni jira maal bakka feetu biddeenni ni gurgurama. Biyyattuu hin jira. Ijoolleen takka nagaan ni ta'a. Kibisiis warra hojjetanii hin jiru. Hin jiru qamadii irra hin jiru.